Hayyee maqaan koo gaazexeessaa Lalisaa Alamuun jedhama. Wiirtuu miidiyaatti ammoo daayirektara waliigalaa fi akkasuma hundeessaadha. Egaa wiirtuu miidiyaa akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 2023 baatii sadaffaa keessaa sosochii eegalle. Sosochii eegalle kanaan abbootii qabeenyaa hayyoota miidiyaa akkasumas ammoo beektota garaagaraa waliin ta'uudhaan miidiyaan barbaachisummaa inni uummata Oromoof qabu maalidha isa jedhu irratti hundaa'uun qorannoowwan garaagaraa muummee adda addaatiin geggeessaatii kan nuti turre. Muummeewwan qorannoo geggeessine keessaatii hawaasni keenya itti fayyadama miidiyaa hagam beekaa jechuun miidiyaaf uummanni keenya hagam walitti dhiyoodha. Hawaasni Oromoo miidiyaa akkamittiin hubata, miidiyaa akkamittiin itti fayyadama isa jedhu qorannoo tokko goonee geggeessineeti kan nuti eegalle. Inni lammaffaan immoo miidiyaaleen hawaasa keenyatti akkamiin itti dhimma ba'u, miidiyaaleen gaafa hawaasa bal'aa keessa deeman, gaafa tamsaasa isaanii hawaasa biraan ga'an, qabiyyeewwan hojii isaanii maal fakkaata, kan hawaasicha madaaluudha moo kan hawaasicha hin madaalledha kan jedhu qorannoo biraa geggeessineeti kan nuti turre. Qorannoo kana jalatti muummeewwan garaagaraa adda adda baasneeti kan ilaalle. Innis ammoo qabiyyeen tamsaasa miidiyaalee biyya kana keessa jiraniif kanneen biyyoota biraarraa tamsa'anii uummata keenya bal'aa qaqqaban qabiyyeen sagantaa isaanii maal fakkaata, qabiyyee kanarraa immoo hawaasni keenya maal barata, sagantaaleen daa'immanii hagamtu jira, kan dargaggootaa hagamtu jira, kan qaama miidhamtootaa hagamtu jira, sagantaaleen hawaas dinagdee uummatichaa onnachiisanii fi warraaqsa dinagdee hawaasichaa utuban maal faatu jira kan jedhu hubannee inni qorannee waan qayyabanneef waan ilaalle kan ammoo cuunfinee walitti fiduudhaan maal gochuudha qabna kan jedhu hayyoota waliin akkasumas ammoo ogeessota miidiyaa kanneen biroo fi abbootii qabeenyaa walitti dabaluudhaan falli waqtawaa fi falli yeroo ammaa kanatti barbaachisu qorannoo geggeessine kanaatii fi qaawwaawwan jiran adda addaa argine cuunfinee duuchuudhaaf miidiyaa biraan dabaluu barbaachisaadha kan jedhu irratti waliif gallee guyyoota 5-6 teenyee mari'annee marii keenyaan alatti immoo leenjiiwwan miidiyaadhaan wal qabatan garaagaraa waliif laannee bu'aan miidiyaa maalii akkasumas immoo rakkoo miidiyaadhaan dhufu maalii, miidiyaan yoo rakkoo fidus rakkoo furuudhaafis falaa fi humna guddaa akka addunyaatti ammoo mootummaa arfaffaa jedhamee dhaabbata humna guddaa qabu waan ta'eef isa kana akkamiin hundeessuu dandeenya isa jedhu irratti qorannoodhaan deeggarreeti tokko jennee kan hojii keenya eegalle jechuudha. Akkaataan hundeeffama isaatii miidiyaa qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'e kan hayyootni hedduun keessatti hirmaatan, ogeessonni miidiyaa muummeewwan garaagaraa kan irratti hirmaatan, addatti ammoo abbootiin qabeenyaa bu'aa miidiyaa isaanii galee fi warraaqsa miidiyaa biyyattii kana keessatti kagama Oromoo hundeedhaan gadhaabuu kan barbaadanidha kan miidiyaa kana hundeessan jechuudha. Isaan waliin taaneeti. Egaa tokko jedhee aayidiyaa miidiyaa kanaa fiduudhaan akkasuma wixinee miidiyaa kanaa bocuudhaan hawaasa keenyaaf wantoonni barbaachisan kana jedhee abbootii qabeenyaa walitti qabuun hayyoota mariisisuudhaan falli ammatti Oromoon barbaadu miidiyaa walabaa, miidiyaa bashannanaa, miidiyaa uummata Oromoo madaaluu dhaabuu qabna jennee waggaa ani mariisisu abbootiin qabeenyaa keenya akkasuma hayyoonni na jala awwaachuudhaan tole jedhanii ana waliin dubbatanii ana waliin mari'atanii baajata barbaachisu dafnee baasuudhaan qaama ilaallatu waliin wal taanee eeyyama baasuudhaan biiroo mataa keenyaa kireessuudhaan ogeessota miidiyaa kanneen biroo dabalachuudhaan egaa ifatti miidiyaan kun hojii idilee isaa akka eegaluuf galma yaadameef akka qaqqabuuf daddaffiidhaan yeroo muraasa gidduutti kan hojiitti dhufaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Maqaa kana akkamiin moggaasnee isa jedhu irraa waan muraasa dubbachuu fi wiirtuu jechuun egaa Oromoon akka sirna isaatiitti sirna gadaa eenyullee yookaan sirnoonni addunyaa irra jiran illee ittiin hin qixxaannee fi eenyumaafuu fakkeenya ta'uu kan danda'u boceeti kan inni jiru. Saniif ammoo bakki inni itti boce, bakki inni itti taa'ee sirna kana hojjete, bakki inni itti taa'ee wal jala hiriiree ittiin wal bulchuu sirna gadaa keessatti jechuudha. Odaadha jechuudha. Odaan ammoo Oromoodhaaf akka seentariitti yookaan akka wiirtuutti sirna gadaafis Oromoofis fayyadaa jechuudha. Nutis ammoo miidiyaalee Oromootiif akkasuma warraaqsa dinagdee Oromootiif siyaasa Oromootiif
akkasuma ammoo jiruuf jireenya hawaasa Oromoo hundaaf wiirtuu taanee tajaajiluu dandeenya. Keessattuu gama qawaa miidiyaa Oromootiin caayaa bashannanaa akkasumas immoo caawaa wiirtuu odeeffannoo naqaa irraa waraabamuu fi galma dhugaa uummanni keenya itti boqotuu fi qirqiddaa miira bashannanaa uummata keenya taanee tajaajiluudhaaf maqaa kana wiirtuu jennee moggaasne jechuudha. Maqaan kun maqaa jaallatamaa, maqaa fudhatamaa hundumtuu ammoo irratti walii galuu danda'udha jennee bakkeewwan garaagaraatti irrattis qorannoowwan adda addaa geggeessinee yeroo qorannoo geggeessinu sana rakkoowwan maqaadhaan walitti dhufanii fi dhibdeewwan garaagaraa jiran illee qoranneeti ilaalleeti kan murteessine jechuudha. Maqaan wiirtuu jedhu maqaa Oromoo hunda giddu galeessa godhatee ilaaluu danda'u. Oromoon hundumtuu akka giddu galeessaatti wantoota barbaachisoo miidiyaan gochuu qabu jedhu irraa waraabbachuu danda'udha jechuudha. Egaa miidiyaan kun miidiyaalee kanneen biroota irraa qabiyyee isaatii maaltu adda godha jennee yoo kan ilaallu ta'e ammoo miidiyaan wiirtuu miidiyaalee biraatirraa wanta adda isa godhu wantoota hedduu qaba. Inni jalqabaa miidiyaa walabaa gaafa jennu dinagdeedhaan miidiyaa of danda'aadha. Akkasumas ammoo ogeessota miidiyaa jajjaboodha kan inni of keessaa qabu. Bakka yaade hundasaa humna isaatiif humna uummata isaatii madaalee safaratee bakka uummanni isaa ga'uu qabu uummata isaa geessisuuf miidiyaa walabaa hirkattummaa kamirraayyuu walaba ta'e ta'uun isaa miidiyaalee kaan irraa kan adda isa taasisudha. Inni lammaffaan ammoo miidiyaan kun qabiyyee sagantaalee tamsaasaa irratti fudhatee ba'uuf jedhuun adda isa taasisa. Nuti miidiyaa entertainment ta'e yookaan immoo hawaasa keenya bashannansiisu gadda isaa keessatti waliin gaddaa miira gammachuu isaa waliin miireffataa rakkoo uummata keenyaa waliin rakkataa gammachuu uummata keenyaa ammoo yeroo hundayyuu addunyaatti hima safuu keenya duudhaa keenya eenyummaa keenyaa fi waan Oromoon kaleessa qabu addunyaatti beeksisuu fi waan jarreen diina Oromoo ta'an waan Oromoo ta'an kana dhoksanii waan Oromoon qabu kan awwaalanii kan isaanii qofa godhatan lakki aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo duudhaan Oromoo afaan Oromoo sirni Oromoo kana fakkaata jedhee addunyaatti miidiyaa agarsiisuu fi akka idil addunyaatti miidiyaa dorgomuu fi humna maallaqaatii fi humna dinagdee jabaa akkasuma ammoo ogeessota miidiyaa fi hayyoota abbootii qabeenyaa humni isaanii dheeraa ta'edha jechuudha kan inni qabatee jiru. Kunis adda nu godha. Gama biraatiin qabiyyeen sagantaa keenya hundisaa kan oduu dabalatee sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa serious issue irratti hojjetanii fi humna miidiyaa biyyattii kanaa jijjiiruu danda'u. Addatti ammoo miidiyaalee Oromoo gara industirii miidiyaatti ceesisuu kan danda'u waan ta'eef kunis adda nu godha kan jedhudha kan qabannee jirru. Walumaa galatti miidiyaalee kanneen irraa maaltu adda nu godha jedhu tokko qabiyyeen keenya adda nu godha. Inni lammaffaa miidiyaa walabaa taanee of dandeenya dhaabbachuun keenya adda nu godha. Inni sadaffaan dargaggoota humna guddaa, amilee guddaa, miira guddaa qabaniin waan ijaarameef kunis adda nu taasisa jechuudha. Qaawwaa miidiyaa ammas qaawwaa miidiyaa jennee irra deddeebinee kan dubbannu uummanni keenya miidiyaalee hedduutti ni fayyadama. Miidiyaalee hedduunis immoo uummata kanarraa madda galii godhatanii ni sooratu. Garuu miidiyaan biyya kana keessa jiran hawaasa bal'aa Oromoo giddu galeessa godhachuudhaan madda galii isaanii isa ta'e kan akkasuma jireenya isaaniif bu'uura isa ta'e kan uummata Oromoo waan nama madaalu hedduu irratti bu'uureffatanii dhukkubsatanii hin hojjetan. Inni rakkoo biraa itti ta'u ammoo sababa rakkoo maallaqaanis ta'uu danda'a. Waa'een qulqullina miidiyaalee ammoo yaaddoo hamaadha. Kanarraa walaba taanee qulqullina miidiyaatiin, qulqullina teekinooloojiitiin, qulqullina qabiyyeetiin, qulqullina editorial poolisii keenyaatiin akkasuma qulqullina manaajimentii keenyaatiin hunda irratti adda durummaadhaan waan hirmaannuuf akka maqaa keenyaa miidiyaalee kaaniif illee fakkeenyummaa fi wiirtuu taanee madda beekumsi, madda istiraakshariin bulchiinsaa haalli ittiin maarkeetingiin hojjetamuu fi caaseffamni hojii manichaa fakkeenya ta'uu danda'u qophaa'uun keenya adda nu taasisaa jechuudha. Inni kabiraan ammoo miidiyaa kana hundeessuuf dirqama kaapitaala guddaatu nu barbaachisa jenneeti kakaane kaapitaala keenyas ammoo gara maallaqa miliyoona 250tti tilmaamamuun abbootii qabeenyaa keenya waliin wixinee isaa buucineeti kan eegallee kan walitti qabne muraasa ta'us kan walitti qabuudhaaf deemnu garuu haga kaapitaala miliyoona 250 ka ta'udha jechuudha. Kanaaf ammoo maallaqa agasii qabaannee wanti nuti hin ceene gaarii nuti hin dabarre tokkummaa Oromoo ijaarrachuudhaaf rakkoo miidiyaa Oromoo keessa jiru keessaa baasuudhaaf wanti nuti hin dandeenyeef tokkoyyuu hin jiru jechuudha.
Inni nuti irratti hojjennu hawaasa keenya giddu galeessa godhannee yeroo hundumaa dhukkubsannee yeroo hundumaa buunee baanee hojjennu hawaasni keenya miidiyaa isa madaalu akka uummanni kun uummata jabaa, uummata guddaa, uummata ulfaataa, uummata kabajamaa ta'e yeroo hundeeyyuu dadhabbiif nufi malee himuu rakkoo uummatichaa waliin rakkachuu, dhukkubbii uummatichaa waliin dhukkubsachuu fi taateewwan kalees darban kakalee uummanni keenya itti miidhame, kakalee uummanni keenya itti madaa'e har'a madaa san qoorsuu fi madaa uummatichaa irra deemnee dhukkubsuu osoo hin taane madaa isaa fayyisnee uummaticha imala itti aanuuf fudhannee ce'uudha jechuudha. Imala itti aanuuf gaafa hin jedhu immoo sloogaanii keenyaadha yookaan immoo daadhannoo nuti miidiyaa kana ittiin fudhannee baatu jirrudha. Hawaasni keenya hawaasa bal'aa safuu fi aadaa fi duudhaa jireenya hawaasummaa isaa keessatti yookaan immoo waliin jireenya uummattoota ollaa waliin qabuu fi kalee waan hedduu dabarsee kan inni ture. Adeemsa isaa kaleessaa keessatti wantoota hin dabarre hedduu, wantoota hin dandamatamne hedduu dandamatee osoo harka hin kennin gabrummaa hedduu keessa finciluudhaan guyyaa har'aa kana yookaan yeroo amma teenye wal daawwannu wal dhaggeeffannu kana geenye jirraa jechuudha. Wanti Oromoon darbee uummanni addunyaarra jiran hedduun kan hin dabarsinedha. Fakkeenyaaf taateewwan jaarraa 16ffaa asitti uummata Oromoo irratti raawwataman miidiyaaleen himanii dubbatanii yookaan immoo wantoonni idil addunyaa keessa jiran sabaa himaaleen garaagaraa wal ta'anii yoo barreessan, yoo dubbatan, yoo balbaloomsan himanii fixan. Haa ta'uutii malee garuu sabni keenya sana hunda dandamatee, sabni keenya sana hundarra aanee itti cichuudhaan, itti dhukkubsachuudhaan, harka hin kennu jechuudhaan imala isaa osoo hin dhaabin, tirannaa isaa osoo hin dadhabin, daa'ima isaa osoo itti aarsaa godhu, humna isaa guddaa qarree dhiira dargaggeessa shamarran osoo itti aarsaa godhu guyyaa har'aa kana ga'ee jira jechuudha. Amma as geenye jirra. Fuuldurri yoo maali? Ammas imalli kan itti fufu ta'a jechuudha. Kun kabu'aa bayii uummanni keenya dabarse yoo wal bira qabnee ilaallu kan akka fakkaatu yoo ta'u, inni biraan ammoo teknooloojiitiin miidiyaan keenya akka itti fayyadamu teknooloojiiwwan miidiyaa amma irra jirru sadarkaa addunyaatti gurguddaa fi miidhagaa fi hawwataa kateedha jechuudha. Fuulduraaf yoo ammoo imala itti aanuuf gaafa jennu kaleessa teknooloojii miidiyaalee itti fayyadamaa turan har'a miidiyaaleen teknooloojii itti fayyadamaa jiran wal bira qabne yoo ilaalle imalli isaa yookaan immoo saffisni isaa guddataa dabalaa deemaa jira jechuudha. Miidiyaan immoo waan kaleessa jiru waan har'a jiruuf waan bor ta'u tilmaamee giddu galeessummaadhaan yeroo hundumayyuu waan hawaasni isaa yookaan immoo waan daawwattoonni isaa yookaan oodiinsiin isaa argachuu fi barbaadan kan qaqqabsiisu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gama teknooloojiitiin, gama oduuwwan yookaan immoo tamsaasawwan garaagaraatiin imalli isaa yeroo hundumayyuu kan itti fufuudha. Waan har'a jiru argatee waan bor dhufuuf argachuufis miidiyaa tattaaffatuu fi yeroo hundumaa onnataa ta'e jechuudha. Kun adda humna keenya isa jabaa daadhannoo keenya yeroo hundumaa yeroo tokkollee naasuu fi dadhabbiin akkasuma immoo laamshaa'uun kan keessa hin jirre yeroo hundumaa onnatee imala itti aanuu fi miidiyaa socho'uu ta'uu keenyadha jechuudha. Egaa uummanni Oromoo miidiyaa kanarraa maal eegaa maal abdataa isa jedhuuf ammoo fala tokko yookaan immoo waan uummanni keenya ittiin nu abdatu innan dubbachuu barbaadu miidiyaan kun miidiyaa rarra'aa miti. Miidiyaa hirkataa miti. Miidiyaa walabaati. Humna guddaa qabu, jabina guddaa qabu, tarsiimoo mataa isaatii qabu, qorannoo irratti hundaa'ee miidiyaa dhaabbate waan ta'eef uummanni keenya yeroo hundayyuu miidiyaa kana irratti of gatee qalbii isaa, ija isaa, miira isaa, bashannana isaa, gadda isaa, gammachuu isaa miidiyaa kana waliin hirmaachuu, miidiyaa kana bakka hundatti waammatee waliin nyaachuu, waliin dhuguu, waliin soorachuu, waliin gadda hirmaachuu, waliin bashannanuu fi waan qabu hunda karaa miidiyaa kana hawaasa bal'aa biraan ga'u hawaasa bal'aatti immoo addunyaatti immoo biyyoota ollaa isaatiitti himuudha qabaa jenna. Kana yeroo jennu ammoo qabiyyeen sagantaalee keenyaa sagantaawwan mimmiidhagoo babbareedoo daran hawwatoo fi kan halluudhaan yookaan immoo kalariidhaan yookaan immoo aayidiyaa qabaniin yaada qabaniin uummata Oromoo fakkaatan tamsaasaa jechuudha. Waan uummata Oromoo fakkaanne waan uummata Oromoo wajjin wal faana hin deemne waan uummata Oromoo hin madaalle gonkumaayyuu waan hin hojjenneef akkasuma kanneen uummata Oromoo waan hin madaalle hojjetan faallaa kan dhaabbatu waan ta'eef yeroo hundumaayyuu akka raayyaa ittisaatti yookaan immoo akka loltuu humna guddaatti uummata keenya irraatii diina isaanii lolaa uummata keenya waliin ammoo humna guddaa ta'ee kan waliin hojjetuu fi gara imala itti aanutti uummata keenya kan ceesisu waan ta'eef uummanni keenya qalbii isaatiin, dinagdee isaatiin, beekumsa isaatiin, jireenya isaa guyyuu keessatti yeroo hundumaa akka uffata qaama isaatiitti yookiin immoo akka dhooqa morma isaatiitti dabalataan akka gogaa
qaama isaatiitti itti dabaluun immoo akka ija isaatiitti miidiyaa kana akka eeggatu akka kunuunfatu akka waliin hojjetu akka jaran jabeessee gadi dhaabu akka inni nu abdatu barbaada jechuudha. Inni biraan ammoo miidiyaan keenya afaanota lamaan yeroo hojii jalqabu afaanota lamaan hojii jalqabuudhaaf murteessinee tokko jennee afaan lamaan afaan saba guddicha Afrikaa akkasuma afaan saba guddicha Itoophiyaa keessaatii fi afaan saba guddaa Oromoo isa adda ta'e akka miidiyaaf ta'utti uumame afaan kana dura miidiyaaf mijatu jedhamee ololamaa ture amma afaan miidiyaa guddaa ta'ee ka beekamaa jiru afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa biyyattii keessatti bakka waan garaagaraatti sababa itti fayyadamuuf afaanota kana lamaaniin tokko jennee hojii idilee keenyaa eegaluutti jirraa jechuudha. Kana keessatti egaa afaan lamaaniin yeroo hojii kana fayyadamnu afaan lamaan keessatti dantaa Oromoo kabachiisuu, dantaa Oromoo eeguu, eenyummaa Oromoo tiksuu, safuuf sirna Oromoo kabachiisuu fi tiksuu akkasuma wantoota Oromoof Oromiyaan qaban afaan lamaaniinuu yeroo hundumatti dhimma itti ba'u bakka barbaachisaa ta'etti immoo afaan biraa yoo barbaachisaa ta'es kan itti daballee itti dhimma baanu ta'uudha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana wiirtuu miidiyaan afaanota lamaan sirnaan hojjechuu eegaleetii kan inni jiru jechuudha. Inni biraan ammoo bara 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yookaan akka lakkoofsa warra Adiitti afaanota ollaa Oromoo fi Oromiyaa ta'an kanneen akka Sidaamaa fi akkasuma kanneen akka Somaalee dabalataan immoo afaan intarnaashinaala akka ta'e afaan Ingiliziitiin tamsaasa isaa ni eegala jennee abdannee jirra. Inni afaan Ingilizii garuu yeroo dhiyoo keessatti tamsaasa isaa kan eegalu ta'a jechuudha wiirtuu miidiyaan. Kun ammoo uummata ollaa Oromoo fi Oromiyaa akkasuma biyyoota Itoophiyaatti kan dhiyaatanii jiranii fi dhageettii miidiyaan kun qabuu fi gaanfa Afrikaatti illee babal'atee akka hojjetu darbees immoo biyyoota Awurooppaa Oromoo fi Oromiyaan keessatti babal'atanii jiran keessatti damee isaa garaagaraa banuudhaan kutaawwan Oromiyaa garaagaraa keessatti immoo riippoortaroota garaagaraa miindessuun ramaduudhaan kutaawwan Oromoo adda addaa keessatti jabinaan kan hojjetu ta'uu isaati jechuudha. Kunis ammoo jabina guddaa fi humna guddaa waan nu gaafatuuf kanaafis qophaa'oo ta'uu keenya imala itti aanuuf yeroo hundumaa kan imallu ta'uu keenyadha jechuudha. Egaa kana booddee uummanni Oromoo miidiyaa kana waliin akkamiin hojjechuu danda'a? Miidiyaa humna guddaa qabu kana waliin akkamiin tarkaanfachuu danda'a? Yeroo qorannoo akkamittiin deeggaruu danda'a? Yeroo rakkoo akkamitti waammachuu danda'a? Uwwisa miidiyaa irratti akkamiin waliin hojjechuu danda'a kan jedhu hojii manee guddaan wiirtuu miidiyaa irras jira, hawaasa keenya bal'aa irras jira, hayyoota keenya irras jira, akkasumas immoo miidiyaalee kanneen biroo irras jira jechuudha. Kanaaf toora saatalaayitiitiinis ji'oota tokko kan hin caalle keessatti kan saatalaayitiitti baanu yoo ta'u ammaaf garuu miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiiktookii, inistaagiraamii fi kanneen biroo hedduu fayyadamne hawaasa keenya bira qaqqabuudhaaf imala guddaa irra jirra jechuudha. Kanaaf yoo peejiiwwan qulqulluu yookaan immoo peejiiwwan mataa keenyaa kan nuti banannee jirru feesbuukii keenyaan kan amma iskiriinii irratti argitan kanaan nu hordofuu akkasuma yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Addatti ammoo miidiyaa kanatti dabalameen miidiyaa kana isinii waliin hundeessuu barbaada, miidiyaa kana isinii waliin jabeessuu barbaada. Ayidiyaa keessan kun kakooti waan ta'eef anis miidiyaa kanatti dabalamee hawaasa koo Oromoo tajaajiluun barbaada. Miidiyaa Oromoo gara sadarkaa industiriitti ol guddisuudhaaf ashaaraa mataa koon kaa'achuu barbaada kanneen jettan abbootiin qabeenyaa Oromoo gurguddoo fi kabajamoo fi jaallatamoon akkasuma ogeessonni miidiyaa gama ogummaa keessaniitiin waliin hojjechuu barbaada. Nuquunnamaa akkasuma sheerii bitadhaatii galma keenyan waliin akkasuma kaayyoo keenya galmaan nu gaasiniin jenna. Akkamiin lakkoofsa yookaan immoo humni maallaqa ittiin bitatanii itti dabalamuu danda'an akkamii kan jedhuu fi hawaasni keenya bal'aan akka humna isaatiitti birrii 10,000 kaasee haga birrii miliyoonii 2tti sheerii bitachuudhaan humna qabu hunda fayyadamee nu waliin hojjechuu fi nu waliin gaara miidiyaa Oromoo guddicha ceenee imala itti aanu itti fufsiisuudhaaf akka nu waliin hojjettan waamicha isiniif dabarsinaa jechuudha. Sheerii bitatanii dhaabbata hundeessuun hawaasa keenya Oromoo biratti baay'ee hirmaannaan isaa gadi bu'aadha. Sababni isaas immoo dhaabbileen garaagaraa hundeeffamanii rakkoowwan garaagaraa uumanii maallaqa hawaasaa nyaachuu, maallaqa hawaasaa bittinneessuu, maallaqa hawaasaa akka malee itti dhimma ba'uu akkasumas immoo rakkoowwan garaagaraa fi falawaa mataa isaaniitiif itti fayyadamaa turan. Haa ta'uuti malee garuu rakkoo sana furuudhaaf wiirtuu miidiyaan qorannoowwan garaagaraa hawaasa keessa rakkoowwan jiran dhibdeewwan jiran illee gadi bu'ee qorateera. Rakkoo kanaaf illee falawaa akka fidu wiirtuu miidiyaati jechuudha. Walumaa galatti egaa uummanni Oromoo rakkoowwan gama siyaasaan, gama diinagdeen, gama waliin jireenya isaatiin, gama rakkoo miidiyaa adda addaatiin jiru furuudhaaf miidiyaan falaa haaraa fi humna haarawaadhaan ka'e
miidiyaa wiirtuu jedhama jechuudha. Kanaaf egaa miidiyaa wiirtuu cina akka dhaabbattan akka waliin hojjettan oomisha keessan akka irratti beeksifattan dookumentariiwwan garaagaraa akka nu waliin hojjettan dhaabbilee keessanii piroofaayilii isaa hojjechuu yoo barbaadan ka keessan illee ka dhuunfaa hojjetachuu yoo barbaadan sagantaaleewwan garaagaraa ifintiiwwan garaagaraa kan miidiyaa wal qabatu kanneen beeksisa adda addaatiin wal qabatan akka nu waliin hojjettan waamichaan isiniif dabarsaa jechuudha. Wiirtuu miidiyaa maal fa'aa hojjetaa isa jedhuuf egaa yeroo ammaa kana eeyyamoota gurguddaa sadii qabna. Inni jalqabaa gama miidiyaatiin eeyyama daldalaa baafanneeti kan nuti jirru waliigalaan jechuudha. Inni itti aanu immoo kan raadiyooti. Raadiyoo Finfinnee keessatti egaa akkuma isin argitan FM gurra hawaasa keenyaa duuchaa akkasumas immoo dantaa saboota biraa uummata keenyatti fe'a. Gurra dhageettii hawaasa keenyaa qalbii isaa butaate kan isaan jiranii jechuudha. Sana duuchuudhaaf maal gochaadha kan nuti jirru hawaasni keenya itti fayyadama miidiyaa beekee nu waliin akka hojjetuuf TVdhaa fi raadiyoo wal faana banaati kan nuti jirru. Inni sadaffaan bara dhuftu ammoo aardii wiirtuu jedhu qopheessaati kan nuti jirru jechuudha. Muuziqaa Oromoodhaaf namoota wiirtuu ta'an akkasumas immoo hojii gurguddaa uummanni keenya hojjetuuf kanneen wiirtuu ta'aniif beekamtii addaa yookaan badhaasa addaa yeroo itti ilaannu wiirtuu awaardii kan jedhu suni qopheessina bara dhuftu irraa kaasanii hojii kan eegallu ta'a jechuudha. Inni biraan ammoo hojiiwwan faayaa Oromiyaa kana dura eegalamanii turan itti fufsiisuu fi miidhagina ijoollee Oromoo dandeettiiwwan ijoollee Oromoo isa dhugaaf isa qulqulluu ta'e dandeettii isaanii addunyaatti baasuudhaan dandeettiiwwan ijoollee keenya keessa jiran gara addaatti kan itti baasnu dorgommiiwwan garaagaraas kan itti qopheessinu ta'a jechuudha. Kunniin hojii manii keenya irra fuulduraati. Kana itti fufsiisuudhaaf ammoo humni kam akkasumas immoo dandeettiin kam yeroo itti dhimma ba'amutti kan itti dhimma ba'an waan ta'eef humna akka qabdan dandeettii akka qabdan maallaqa akka qabdan nu waliin akka hojjettan irra deebi'een waamicha isiniif taasisa. Waan na daawwattaniif horaa bulaa deebanaa.